كم جرت خبجمتو تحت وتوتا وليف تي في خيسا فلا تيسني خراف ودا وليف تي في دي نوجين شاشن باجتو قبيت خنجرتن كيلومتر دي بشاني بشانتا مشاني اول إمالي مقالا قدتي بها أوروميا تنتادي مقالا حراري تركمني تخنجر إيقا تكو دردب استهم بيخو متاخنا نجابسا ميني يالا مجيتي نيقا وليف هلزين فلان نوخيا خانين تاسي سيجو دمي حرار جتو دا كيسا سيني غاتا كلامان سغنتا فيا خينياتيني كيسا سيني فيان خيامي مال الرجل إما لخانا ندد بسيسي موتاري بناني نتوغيني جيتينغا غافتشو داف ديما نو جينتورا تجاجلي سان خنم مالي مالتو أدى سان غودا مال تجاجلو أكاميتي مو نمسيمتو غا نمسيمتو فولي ساني مال خنجوسغا ولين داون نقو بيسن تيسوا جينتورتان سبونتو أحمدي كما قم كاميراتي لمي سلموني في أوليات بداسا نو جينجرو أغا توراتي تيغا نفانا بو أمي مالك كبا ولو مال لالا خوتا أكم جرتبا نجا خيساني هاي بقى نجان نفتي بقى نجان نرجع دسون جدا هاي سبونتو أحمدين جامع به تجاجلي سنخني تمار مالي حالة فيا هي وهم دلالو فريدين به تجاجلي سنخني تاني هاي ولدك يا ولا أكسيون فيا ولف في لأنه كجل كبا قلت أشوف قالت وين جنة ولدنا أكسيون فيا ولف تجاجل هم داني كبا تجاجل بوتو سكنا سر سكيس سميس مجا هذا باتاي شاسي قالت يا مجا هنا تيجي مك أخي يا سبونتو أحمد إيش أنا لفت يدك في راين في ده لفت هاي بقى نجاه لفت بقى نجاه نيده هاي تجاجل كينيا ديجيتال وسيلة هي في سيجي لجرا دكتورة بيرا سيجي دي سنة كتاسا سيجي سنة دكتورة بيرا تولى نمتام أسي تمرتي جرتا تاتي هاي إيشي ماذا دكتور دياد إبراهيم نانجاني أو بيساعد مولي قالتي تيجينا سدلقة مال سرك سبتني مال تأسيس فيدي مال أكمل مال سدلقة مال نايمتا ميملتو مال مالك أبدا مال متا هيا جا تجاجل لي خيسان غاري تو دقيتين في نيلا كيلومتر ميكا كتامري دفع تكو كلا فانا مروسني تها غرا هناس نبو خويسا مالك كتي سبب نسا مالك كتي غايسين تو بيخا هيا قالتني ما كان كينيتي سبونتو أحمد سبونتو أحمد كلانا بو حسيتي هيا نياني وسران دلقمو سر ترامو نران دلقمو أكاكي سوال شيء تقامو Akisaan qabdu garuu. Akisaan qabu garuu. Yaasaas hin qabdu. Dafee naan dalagu nyaanni hoggaan. Yaasaas hin qabdu. Hin qabu. Ayyee. Useetuma na bakoos. Waan biraa. Kufaan qabdu. Kufaan qabu. Laayidaan qabdu. Laayidaan qabu as keessa xiqqoo garuu na qaqqabu. Ayyee. As keessa na qaqqabetu kun akka nyaachuu si godhamu. Nama nyaatu as keessa. Osumaan fe'amiin fa'aa akka nama fe'amee tennee na godhu. Aye, amma seenaa kee natti himtee jirta. Mee waan qabdu immoo si lallaa kennitis. Teebii kennitis. Asumaa ciisi na godhu jira kun walitti. Hayyee sabboontu reefu nyaataatu narraan dalagame narra taa'ettee mee gara kanaan si ilaala. Yoon si qaqqabdu bakka dhukkubni si dhagahamu natti himte asii jettaahe. Mas. Tikko Kayak bak. Hayyee sabboontu mallattoo ati himattee fi qorannoo harkaa fi kan hanaan mohanis silaalee dhukkubbitu si dhagama bakka kana. Kanaafuu amma umrii kee amma kanaa fi saala kee kana wal bira qabsiisee waa lamaan shakkaa jira. Tokko immoo dhibee garaachaa fi kan lammataa immoo cirracha hadhooytuu kanaan shakkaa kana lamaan keessaa kana lachaniituuf mirmaraa sii goona.
Kanaafuu laaboraatoorii erga dhiigaa fi sagalarraa isa waan dalagamu jira baakteeriyaa caggaarraa kan nama dhufa jirtu sagalarraa dalagamti. Cirracha dhugtu kan immoo kan laalu altarsaawundiidha. Gara si arga jechuudha. Kanaafuu qorannoo guutuu na barbaachisa jechuudha. Akkam? Yaada. Maqaan kiyya Juhaad Abdullaa Jaamaa ogeessa laaboraatoorii advaansed laaboraatoorii waliifin hojjedha. Isin gargaa taa'e. Qorannoon isin asitti gaggeessitan maal maal? Qorannaa dhiigaa waliigalaatti kan si barreeffame CBC fi keemistiriidha jedhama. Kan marmaraa kaleetii fi kan qorannoo tiyooriitikii ajajame fi kan dhiiga waliigalaatti CBC isa jaanii hematolojiidha. Maashina kanaan hojjetamaa jechuudha. Tajaajila guutuu kan nuti hojjetu. Tajaajila guutuu kan wanti hundi laaboraatooriin advaansii ta'e hundi nuuni jira teestiin hundi nuuni jira. Kanaafuu amma naamunaan sirraa fuudha. Fakkeessi milmeen jaalladhu. Wanti nama ilaalessu. Nama ilaalessu wanta akka sodaatiin. Kamma laaltesan asirratti dalagama jechuudha. Wanti hunduu hojii asitti kan isin daleedan dijitaala jechuudha. Maqaan asirratti ni barreeffama, ofiin asirratti ni barreeffama, identifikeeshiniin asirra jiru kun ni barreeffama. Asirratti barreeffama amma wantu iskiriiniidhaan asitti immoo jendarii jechuudha. Saala asitti umrii barreeffama. Hundumtiyyuu kompiitaraan wal qabee jira jechuudha. Boodeen kanatti miiksii godhee booda. Nyaata asii baasa maqaa fi waan asirra bu'uudhaan hunda kaardii asirratti illee maqaan ni barreeffama lakkoofsi kaardii ni barreeffama kanallee akkasitti lakkoofsi kaardii wajjin deema jechuudha. Yoonif wantuun peeshantiin gosa tokko kan lama dhufu taate kaardii lakkoofsi kaardiitiin adda baafnaa jechuudha. Kunoo kanatti baasa riizaltiin bahee jira jechuudha kun. Harkaan katabuun ni hafe. Harkaan hin hafu hafee jira asirratti kunoo maqaan ni jira eejiin ni jirti wanni hin jiru jira. Galatoomii hanga gaa qorannoon sagaraa kiyya ba'utti mee waayillan keekun maal akka dalagaa ja'aniin haasofsiidha. Tajaajila naa kenniteef hedduu galatoomii namni biraalleen akkasi dhufee akka tajaajilamu hogguun akkanuma fuula ifaatiin simattu taanaan filannoo taatanii akkuma kiiloomeetira meeqa deemee dhufe kanatti namni nis isin filatee dhufaa jechuudha. Isinillee baay'ee galatoomaa. Hayyee galatoon. Akkam jirta? Nagaami. Fayyaa. Nagaa. Nih gaheen hojii kee maali maal dalagu jirta? Gaheen hojii keenya ogeessa laaboraatooriidha. Jechuun adoota isaa jedhama. Kan hojjedhu waliif laaboraatooriidha. Bakka kanatti kan hin dalanne qorannoo orgaanii qaama keenya keessatti kan akka kalee tiru wantoota kana fakkaatan akkasuma coomoota adda addaa asirratti kan hospitaala keenyatti qorannoo yaala gaggeessanii fi kan hospitaala irraa riifeerni irratti dhufuun kompiitara kanarratti ajjeesti goonee galchineerudha. Maashiniin kun qorannoo meenderee maashinii jedhama. Isatti ajjees goonee asirratti galchan jalqaba gaafa peeshantiin kun dhufu waraqaa irraa fuunee kaffaluu isaa eegee adda baasnee booda maal akka ajajamee fi siistama kanaanii kompiitara sana ajajnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti sabboontoonni yookiin kan dhufte kan ajajamee fi asirratti jira qorannoo kaleetii fi qorannoo itti ajajameef isaanii asirratti proogiraamuu deeggarchaa fi jechuudha. Ati peeshantii wajji wanni walitti fidu hin jirtu jechuudha. Peeshantii wajji waliin quunnamu naamunaa dhufe qofa siistama irratti waraqaa isaatiin ilaalee asirratti galchuuf. Kan walii fi qofa otoo hin taane alaa haa dhufus ni fudhattanii sana hojjette jechuudha. Haa alaa mee akka kara keessanitti ergamu maaltu godhe adda maaltu isin godhe? Yoo biratti tajaajiloonni kennamu qulqullataa fi qulqulluu kan ta'ee fi ariifachiisaa kan ta'edha. Akkasumas maashinoonni nu biratti argaman kun akka Hararitti qorannoo olaanaa kan gaggeessan jechuudha. Kwaalitii fi qulqullina kan qabanidha. Istaandardii mataa isaanii eeggata waan ta'eef asii yoo dhufee dhukkufataan tokko yeroo muraasa bira kan inni mul'atu jechuudha. Kan biraa immoo waraqaa dhugaa hin taane siisteemiidhaan kan deemu jechuudha. Akka magaalaa Hararitti qorannoo barbaachisuuf kan tahu dhaabbata waliif qofaatu qabaa jechuudha. Kanaaf kara keessan dhufa alaayis. Alaayis kara keenya kan dhufanii fi qorannoo asiin jira duraan Finfinnee fi Adaamaatti kan erganii amma nu bira jira. Kanaaf gara keenyatti arganii jechuudha. Hayyee galatoomii yeroo hojii gaarii qabaadhu.
Hayyee. Ayyaa akkam. Nagaami. Haa dhufuu jennee jirra. Hayyee. Maqaan koo Arnaan Injaama ogeessa laaboraatoorii waliifidha. Hayyee. Iddoon ammatti irratti argamu kun kompiitarra anaa taa'u jiru dhuftanii. Like amma dhaabbanni keenya kun waan adda ta'e hojjechaa jira. Siistama amma illaas jedhamuun riizaaltiilee firii qorannoo takka ammoo riizaaltii kilaantii keenya takka ammoo maamila keenya karaa fiizishaanitti ergina akka duritti waraqaa gamanaa gamas deemuun hafeera jechuudha. Like saampilii erga kannan eeganii fi laallee booda fiizishaaniidhaaf takka ammoo haakima isaan ergeef asuma erginaaf jecha. Takka kanneen achuma taa'anii nu eegan jecha akka dur hafeera jecha. Achuma dhaqaaf. Amma akka gagguu dhuftu kana filannoo firii qorannoo isaanii ergaa ture jecha fiizishaanii saniif. Akkasii. Inni ergee ture. Inni ergee ture like hojjetanii kennanii anammoo galcheen ergee fiidha jecha. Like dhukkubsatan achuma taa'ee takka ammoo maamilli keenya achuma taa'eeti qorannoo isaa fudhataa jechuudha. Tole hayyee. Kam jira? Maashinoonni kun tajaajilli isaa kan maalimi? Maashinoota adda ta'an hedduun as keessatti arguu jira. Inni kun maaliif fayyadame? Baay'ee gaariidha sabboon. Akka argitutti maashinni kun maashina Light Plus jedhama. Humaanidha kaampaanii Humaantu tolcha. Inni kan hojjetu elektiroolaayit maashinidha. Elektiroolaayit gisee jennu like amma fakkeenyaaf dhukkubsattoonni sukkaraadha. Takka immoo diabetic patient warreen jennu san hypokalemiyaa, hypocalcemia warreen qabaatatu jira. Elektiroolaayitii kana kanaan maaneej godhan jechuudha. Like haakimoonni kanaan isaan kana hordofanii jechuudha. Maal waan irra jiran jechuudha. Innaa san nu hojjetaa jechuudha. Like hogguu gamana tarru ammaas kun faayinkeer jaaniin faayinkeer maashina hormooniiti. Hormoonii waan baay'ee nu hojjetaa jechuudha. Like coba mormaallee jira akka example si kaas hemoglobin A1C like amma fakkeenyaaf dhukkubsataan sukkara qabu takka immoo diabetic patientiin qorannoo maannoo haalata istaatasii isaa ji'a 3 darbeef irra jirullee hemoglobin 1AC kanaan ilaallaafi jecha. Like amma maaltu ture amma akka argitan kanatti as jala amma mini storyidha. Kun mini storyidha. Testiilee as keessa jiran kaas keessa jiran kun dura yoo duraanii amma namni baay'een sa'aasii gara Finfinneellee yeroo deemeeti dararamtuu ture. Innaa baay'ee guutuu isaa hin qabne jecha amma sanuun daambisnee jirra jechuudha. Asumatti hojjennaa jechuudha maashina kanaani. Innaa waliif wanni hin jirre hin jiru waa'ee gara kanaan kanaas hambisnee irraa jecha. Kun maashina huccuutti miicaniisa? Olaanee fakkaata. Bar maashinni huccuutti miican maal isinii godha jechuuf hin ta'e? Maashina baay'ee abdeetteedha. Like amma kanneen maashina amma yeroo gabaabaa keessa biyya keessa seenii waan adda godhu gama waliif waa hundaanu dursaa deemuu isaa kan sirriisu. Amma naannoo harrii kana keessa maashinni kun hin jiru. Gatiin isaa meeqadha? Maqaan isaa CLI 900i jaaniin. Innaa garaagarummaan maashinni kun fangishinii isaanii tokko like sami automeetiri jaaniin gargaarsa namaatiin hojjeta. Inni san jecha. Kun amma fuulii automeetiriidha. Like akka reefu obboleessi keessaa si argisiisetti reejantiin galchitaa fi takka piroogiraamdi gootaa fi ifuma isaatiif dalaga. Fixa jecha. Akkasii jecha. Waa hunda gabaabsaadha jecha. Harkaa waa tuttuqu hafe. Galchita bakka. Kana dubbiin tolte. Akkasii jaa. Hayyee. Hogguu gamana dhufnu. Kun amma maashina coagulation test itti hojjennu. Coagulation jechuun itituu dhiigaa wajjin wal qabate. Like amma fakkeenyaaf PTT waan jaafu INR waan jaamu takkaa jira. Kun amma warreen CS takka cesarean sectionidhaan baqeeffatanii ilmoo da'an waan ambuleetiin goone takka ammoo waan hin sossooneef miilli isaanii lower extremity most of the time jechuudha jilbaa gaditti dhiita'uun irratti dhufa. San jechuun DVT waan jaamu tokko jira deep vein thrombocytosis. Innaa isaan saniifillee coagulation hin hojjennaaf jechuudha maashina kanaan hojjennaa jechuudha PTT jechuudha. Innaa kunillee hin jiru nutumaatu hojjechaa jira jechuudha. Kunis isinuma bira jira. Ajaa'iba ana raajiitiin arguu jira. Amma gamana gisee dhufnu like sumuudaan eegaa achi sassaabame sumuudaan dhiigaa waloota kana keessa galuudhaaf seeramee asitti sapaareet goona. Like amma kun sentrifuujii jennaani. Sentrifuujii kana erga bannee booda saampilii sumuudaa sassaabame sana as keessatti baalaansii goonee galchina. Zan erga cufnee booda staart jennaan jecha. Zan adda nuu baasa. Erga adda nuu baasa booda nuti isa gubbaasa fudhannee itti fayyadamnaa jechuudha sumuudaa hundaadhaaf. Haala namatti tola. Kanaafuu meeshaan bakka biraatti hin jirre mana kana jirti jechuudha. Asii dhiiga fuudhanii maal fuudhanii Finfinneetti erguun ni hafu. Asumatti tajaajila kanitu. Dubbiin tolte. Firiijni maal isinii godhe duuba? Firiijni baay'ee gaarii. Like amma meeshaaleen kanneen keemikaalota adda addaa fayyadamna akka harree fuusitti himaa ture sanitti. Keemikaalonni san kan room temperature irra taa'u jira. Kan room temperature gisee jennu kan alarra keenyu jecha firiijii ala. Warreen ammoo 2-8 firiija keessa taa'u qabtu jira. 2-8 warreen jennu san. Isaan as keessa keenya akka diitolereet nurraan godhan akka nurraan banne jechuudha. As keessatti kuusna akkasi amma reejantiilee kan ittiin hojjennu jechuudha. Saniifuu firiija keessa taa'aa jecha.
Baay'ee bareeddudha. Akkasii firiijillee hin guutama. Akkuma gartan kana chaartii guunna namni ganama gizee seene dura hin barreessaa zaaboodaas kan seenu hin barreessaa sirriitti fooloo goonaa jechuudha sirriitti jechuudha. Akka gaariitti hordofta. Sirriitti jechuudha. Oo ajaa'iba dubbiin tolte. Hayyee asitti immoo maal laaltu? Asitti amma qorannoo lama sanii ol hojjenna. Like amma tole oguu agartu. Lama sanii ol hoggaa jettu. Lama sanii ol oguu sin jedhu. Like pathology illee amma seer morphology specialistii pathology ta'anii hojjenna. Like amma nuti prepare goonaa fi sampiliin fuula guddu kusataan dhufe egaa dhufe booda fuunet ismiid egaa goone fix goone stain goone waan paartii keenyaan hojjenne specialistiidhaaf keenya jechuudha. Pathologistii qabna isin dhufeeti ilaalaa jechuudha. San kan isaati. Mee kunii fi kun garaagarummaan isaa maali? Tokkuma microscopiin. Like nuti tu adda fuudha. Ammoo kana nuti kan ruutiin testiidhaaf itti fayyadamu. Dalagaan inni dalagus waa hundi isaa tokkuma. Garuu immoo kun nuti itti fayyadama. Like jagogguun akkasiin jiru sumuudaa fincaanii sagaraa kana nuti kanatti ilaalla. Akkasumallee kan daranjoo dhukkuba daranyoo sombaallee nuti kanumatti ilaalla. AFB isa nyaata. Xiyya haree fuutis kana laaltan jechuudha. Akkas. Kana garaagarummaa maayikirooskoopiin tokkuma garaagarummaa nutitu kana paatoloojiif itti fayyadamna. Kana immoo nuti itti fayyadama jecha for routine test. Akkasii jechuudha. For routine purpose. Tajaajilli as keessa kannitan hundumtuu guutuudha. Wanti ala nama baasu jiru. Finfinnee deemee. Alaa nu bira dhufanii. Kunoo kanaaf hin dhufeemi. Dubbiin toltee galatoomi. Tajaajilli keessan haalaan namatti tola. Meegaa kutaa laaboraatoorii kana fakkaataa laallee jirra. Kutaa itti aanu ceenee daawwannaa tajaajila keessanii quufnee jirra. Galatoomaa. Baay'ee galatoomaa isinis bakka dhuftanii nu laaltanii. Baay'ee nu galatoomaa. kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa fayyaa keenyaatiin waliif heelfii giddu gala godhannee isin daawwachiisaa anis immoo yaalamaa kan jiru amma immoo kutaa X-ray yookaan ammoo kutaa raajiitti kan nuti seenaatiin jiru nafaana bu'amee as keessa immoo tajaajilli isaa kan maaltu jira maashina as keessa jiru bakka biraa jiru maaltu adda godhu hedduu dhagaa halleellifamu waan ta'eef hojiidhaan kan laallu ta'a nafaana bu'a. Nagaa akkam? Fayyaadha? Fayyaa gammachuu geetu jedhama. Hayyee. Kutaan kun akkuma beekamu kutaa raajiidha. Hayyee. Kutaa raajii ispeeshaalii meedikaal sarjikaal ispeeshaal seentarii jedhama. Hayyee. Maashinoonni as keessa yeroo akkuma argitan maashinoota dijitaalii ta'an. Okay. So botaan kuni botaa isteeshinariidha. Maashinni kuni peeshantiin gaafa dhufe daayirektii maashina X-ray isiniin agarsiisa achi gala. Achi galeen booda achitti adjust process ta'een booda kun exposure jedhama maashinni kun. Faayidaan isaa maali? Faayidaan isaa exposure jechuun cararii gaafa yookaan immoo carariin sun akka ka'uudhaaf asii ajajjaan. Asirratti ajajjuudha. Cararii keessa jiru. Cararii ajjeeru adjust gooteen booda asii guuttee ajajjaa. Ajajjeen booda peeshantii sun akkuma imeejiin isaa ka'een booda yookiin X-ray chest X-ray ta'uu danda'a. Wantoota kana yookiin abdominaalii kana ta'uu danda'a sun ka'een booda daayirektilii suura akka argitan kanaan dhufee asirra gala jechuudha. Rakkoo peeshantiin qabu rakkoo fakkeenyaaf humni intalli somba isaarratti bishaan qabaa yoo ta'e qilleensa qabaa yoo ta'e rakkoon sombaa yoo jiraate. Kun amma duwisa moo gara? Kun amma chestii isaadha. Isaan kun lafeewwan riibsii warreen jedhamanidha. Kun amma cinaacha jechuun. Cinaacha riibsii. Kun immoo laangii yookaan somba keenya kan jennu kan ittiin argamu. Sombi kun rakkoo qaba moo rakkoo hin qabu? Bishaan kuusee jira moo qilleensa qaba moo kan jennu kan ittiin gargar baafannu meeshaan sun achi nu kaaseen booda imeejii kana nu ergaa jechuudha. Imeejiin sun nu ka'ee asitti rakkoo jiru kanaan. Keessaas ammoo maashina adda addaati jira. Maashina adda addaa. Kun amma kontirool ruumii wanti miidiyaa keenyaaf fakkaata. Haa meeshaan kun egaa akkuma argitan dijitaalidha. Meeshaa baay'ee intinii ta'edha. Ismaartii warreen ta'an keessaadha. Kanaaf keessa isaa seennee waliin haa daawwannu. Meeshaan kun akkuma argitanii kun meeshaa guddicha X-ray jedhamudha. X-ray kan jedhamu kana jechuudha. Meeshaa raajii. Kan raajiin itti ka'u. Kan raajiin itti ka'amu. Kun maashina isaadha. Botaan kun botaatti process ta'u. Processidha. Kun immoo specially for adult personiif kan inni qixxee darajaa yookaan immoo chestii isaatiin kan madaalamee hojjetame jechuudha. Umrii kamiifuu ni ta'a? Specially umrii kamiifuu ni ta'a. Specially for adult personidha jechuudha. Dhufee peeshantiin sun gara kanatti garagalee akka orgaanii keessa isaan miidhamneef kan itti ka'udha. Kutaan kun meeshaan as jala jiru kun immoo kan imeejiin itti kaafamu jechuudha. Imeejii yookaan suurri wantichaa as keessatti nu stoor nu godha. Akkas fakkaata sun akkuma isiniin jedhee achi ajajama jechuun wanni hundi. Peeshantiin dhufee gidduu kana gala
kana ol qaama isaarraa baafatee achi garagalee dhaabbata. Meeshaan exposure isiniin jedhu sana dhaqee ogeessi ni ajaja. Achi suurri sun hin ka'a kallattiidhaan. Imeejiin amma kompiitararraa isinitti agarsiise argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf galatoomii yaadannoo kallattii galatoomii yeroo hojii gaarii qabaadhu. Akkam Nagaa jirtu fayyaadha. fayyaa nagaa. Mee kutaan kun kutaa maaliiti? Kutaan kun kutaa ciisichaati. Ciisicha kun gama OPD irraa peeshantiin ilaallamee ciisee dawaa qoricha fudhachuu qaba yoo jedhamu asitti ciisaa jechuu tokko. Biraa immoo Namni hoggaa dura operaasyoonii ta'uu deemu. ammas haalata lamatu jira. Takkaffaa nama noormaalii OPD irra ilaalamee dhukkuba keessoodha jechuudha. Dhukkubni kun ciisamee yaalamuu qaba yoo jedhame as ciibsanii torbaan tokkoof ta'uu danda'a torbaan lamaaf ciibsanii hanga fayyutti asitti yaalama jechuudha. Kan biraa immoo warreen amma opereeshin booru yookaan iftaan ta'uu deeman as ciibsanii asitti preparationtu jira osoo opereeshiniin hojjetamee duratti waan godhamuu qabu isa goonee fi borumti dhiiga iskeejuuliin isaa dhume booda gara kutaa opereeshiniitti deemnaa jechuudha. Okay. Tajaajila opereeshinii dura jiru sasa kanneetii fi jechuu tiriitmentii barbaachisu. Tiriitmentii jalqabaa kan asitti kananii san booda gara OR'tti erginaa jechuudha. Hayyee galatoomii kutaa sanitti deemna haa. Kutaa opereeshinaatti. Hayyee. Opereeshinaaf iskeejuul warra goonu warra booruu dalaguu fi deemnu achi tursiisnee sana booda halkan midnaayitii booda faastingiitu jira. Nyaatan jechuudha. Opereeshin yoo dalagamu deemu. San booda ganama irratti yoo sa'a lamatti iskeejuuliin qabaate as dhufanii jechuudha. Erga dhufan booda jalqaba asitti teebiltu jira. Teebilii irra ciibsanii jechuudha. Teebilii kan irra ciibsanii booda nuti seennee huccuu kaawwatamu jira isini kaawwannaa. Gilaaviitu jira gilaaviin kaawwannaa. Erga kaawwannee booda keessa galla jechuudha. Asitti immoo harka dhiqattu? Gara keessaati. Okay, keessaanii gara keessaati. As jalqaba wayyaa kana uffannaa jechuudha. Iseelleen uffachuu qabdi jechuudha. Namni kamiyyuu namni yoo as seenu huccuu kana uffachuu qaba. Dirqamaa jechuudha. Ammas maalis hunda jijjiiratee huccuu kamiyyuu kopheenis taasitti seenaan kophaa jechuudha. Kophaa jiru. Wanni hundinuu. Erga kana kaawwatamee booda kun scrub areaadha jechuudha. Okay. Iddoo kanatti harka sirriitti dhiqatamuu qaba. Hayyee hangi isaa dhiqatama harki? Harka hanga asitti dhiqatama. Hanga ciqilee? Hanga ciqileetti dhiqatama jechuudha. Hayyee. Seensarii qaba. Waan seensarichi ifa ibsa waan ta'eef yoo amma kana seensi godha argiteemi bishaan waan hin jirreef amma. Saniifuu mi'aa jechuudha. Saabuuna fayyadama. Saabuunallee haalaataan itti fayyadamtu jira. Saabuunichi jechuudha. Haala kamitti fayyadamtu? Amma saabuuntichi kan tuqamu kanaami akkana gootee asirratti kanaan jechuudha. Xiqqoolee asiin jechuudha. Harka kanaan hin tuutu. Hin tuutu akkas gootee kanaan irratti xabba gisee akkasi dhiqatta jechuudha. Jalqaba keessoo harka xiqqaa kana dhiqatta. Kana gisee dhiqattu gara galchitee jalaa gubbaan sirriitti dhiitaa jechuudha. Harka kanaan huccuu dhuftu kun hin jiru jechuudha. Tuutu waa takka. Waa takka illee akkanumatti deemta. Akkanumatti deemta jechuudha. Hayyee. Kun iddoo irratti nama baqaqsan jechuudha. Hayyee. Kun iddoo nama irratti baqaqsanii asitti eegna jechuudha. San booda peeshantiin ni dhufaa jechuudha. Peeshantiin erga dhufee booda iskarab narsootni jiran amma inni iskarab narsiidha. Huccuu kaawwanneemi gilaavii isaatu nuukaa harka dhiqannee jirrami erga harka dhiqannee booda isaatu nuukaa jechuudha. Hayyee. San booda huccuullee kabiraan nu darraba. Kanarratti kabiraan darba. Kabiraan nu darrabee gilaavii erga kaayyannee booda maashinni kuni maashina opereeshinaati jechuudha kan intubeeshiniidhaaf gargaaru. Hayyee. Intubeet nama gochuudhaaf kana fayyadamna jechuudha. Kana jechuun namni of dhaga'uu hin qabu opereeshinii keessatti hojjetamu fide. Saniifuu kanaan intubeet godhama jechuudha maashina kanaan. Itituu wanta maa jira itituu saniin galee san booda itti kennamaa jechuudha. Ammas anesteezistiitu jira jechuudha. Warreen namaa dochuu isaanillee anesteeziyaa isaan itti kennu san booda opereeshin asitti hojjetama jechuudha. Ifaalee wanni kunoo maal fa'i? Ifa OR laayitidha jechuudha. Okay.
ofiin socho'aa. Kun amma keenya kuni hin guutama. Yoo nuti ajajnu gara nuti barbaadnetti nu ifaa jechuudha. Okay. Asirratti ifii guuttaa. San booda operational gisee hojjetan nam tokkoo fi lamaan hojjetan. Scrum nursii nu barbaachisa. Anesthesist nu barbaachisa. Nursii nama meeqatu isin barbaachisa? Amma depending on operational gosa operation hojjetamu. Sanirratti hundaa'u jechuudha. Hayyee dooktorri hoo? Dooktorri minimumii nama meeqa? Namni lama jiraachuu qabu. Tokko kan isa assist godhu, tokko ammoo kan hojjetu jechuudha. Kan isa gargaaru jechuudha. Retract faasii gochuu jira, waa hedduu jira waan ta'eef tokko si gargaara, tokko hin hojjeta jechuudha. Gammatti kutaa operational allee jira, kutaa ciisichaa allee jira, waa hedduu allee jira. Garuu kaafe faarmaasii hangamma laal. Namni hoggaa dhukkubsatee haa yaalaaf dhufu dawaa meesisaa. San gubbaadhaan ammas warra ciibsitu sonu dawaa asii fuuneetini achi yaallaan. Operationaatis dawaan operationaa as jira. Speeshaalee anesteeziyaan, dawaaleen anesteeziyaa kunii fi kabaraalleen ka dhukkubbiidha kan namaa kan namni gisee operationii godhame dawaa dhukkubarraa ka dhukkubbiitti dhagahamaami. San booda ka dhukkubbii kan namaa fi san hundi isa jira as jira jechuudha. Namni as dhufee miccoo bareeddu tana laalee dawaa dhiisee deemaa bara fayyee. Fayyee sanis hin jaami. So kun faarmaasii keenya gaa faarmaasii keenyatti gosa hedduu jira dawaa. Ka amma ka dibatamu ni jira, ka liqimfamu ni jira, ka dhiiga keessaan kan namni jira. Dawaa mara ni qabna jechuudha. Ala wanni isin baasuun jirtu. Warra alaa nu bira warra alaa hedduu nu bira dhufa. Warra maalaatu isin as dhufan. Faarmaasiin keenya waan guutuu ta'eef wanni hafe tokko hin jiru. Akkasitti warri alaalleen dhufanii asii fayyadamu jechuudha. Dhaabbanni waliif kadamee fayyaa guutuu akkasumas. Wanta akka irraa nafne jechuun danda'a. Wanta akka guutuu paakeejiin isaanii. Namni dhukkubsatee dhufee qorannoo irraa kaasee tajaajila barbaachisu irraa kaasee dhibeensaa beekamee erga beekamee ammoo dawaan dhukkuba saniif taatus asuma jira. Kan namni fayyeetuma deema jechuudha. Asii deemu hin jirtu. Dhufnaan hundinuu fayyeetuma gala. Ayyee galatoomi. kabajamtoota daawwattoota keenya kan waliif TV waliif Helziitti goruudhaan kiiloomeetira dheeraa qaxxaamurree kiliinika isaaniitti tajaajilli isaan kennan maali kan jedhu takkaa kaasnee hanga gubbaatitti isin daawwachiifne kutaa dawaallee isin daawwachiisnee jira. Amma immoo kan nu hafuga waliif kuni hedduu dameensaa babal'atee kan inni jiru amma immoo kolleejjii mataasaa dhaabbatee kan jiru damee Harar jechuudha. Damee magaalaa Hararii kan inni dhaabbatee jiru kolleejjii kana isin daawwachiisna ga'ammallee shaashambaa jecha nafaana bu'aan isin hin jaa kottaame kolleejjii tana seennaa. Akkam jirtu? Fayyaa mee kolleejjii waliif keessatti kutaan kun tajaajila maalii kenna? Maalitti barsiistu? Galatoomi maqaan koo Maamman Naasir jedhama. Itti gaafatamaa dipaartimentii laboraatoorii kolleejjii waliif saayinsii fayyaa walitti. Yaa akkuma beekamu kutaan kun kutaa laboraatooriiti. As keessatti jeneraal laboraatooriidha. Laabii lamaatu jira, iskiil laabii lamaatu jira. Jeneraal laboraatooriidhaa fi maayikiroobaayoloojii laboraatooriidha qabna. Jeneraal laboraatoorii kana keessatti kun jeneraal laboraatoorii jedhama jechuudha. Jeneraal laboraatoorii kana keessatti yaa akkuma maqaan sitti ibsu reeyantoonni piriperni ta'anii maayikirooskooppii illee ni ilaalamaa jechuudha. Ispeeshaalii reeyantii gaafa jennu study based warra gartee ammaan tana baratame barattoonni keenya gaafa baratu bifa lamaan baratu.
gaafa kilaasii seenee kilaasitti horsii ni barata waan barate san dhufee takchuwaaleesitti tiyoorii isaa eega baratee booda piraktikaaliif as dhufaa jechuudha. Piraktikaaliif dhufaa jechuudha. Yeroo as dhufu akkuma asitti argaa jirtan maayikirooskooppii baay'ee si qabna. Yeroo takkatti barataa 20 keessummeessuu dandeenya. Asiin kudhan keessummeessuu danda'a jechuudha. Warafaan eegu barataan keenya. Barataan hoggaa kutaa kana seenu maaltu irraa eegama? Gaafa kutaa kana barataan seenu yaa dirqama dura personal protective wanti jira of eeggannoo barataan godhachuu qabu gaafa kilaasii laabii seenu gaawwan uffachuu qabu barataan keenya gaafa seenu akkasuma caamaa isaa ta'ee shifnii ta'uu qaba. Kophee cufaa ta'uu ta'u. Sana iddoo guddate booda barataan keenya as dhufee iddoo piraayitisiitti kuni piraayitisiitti godha. Erga osoo gara namatti deemee wallaansa seenee dura wanta kana keessa darbuu qaba piroosesii. Okay. Isteeppii hammam keessa darbee sadarkaa kanaaf gaa yookaan kutaa kanaaf gaa? Ammalaan wanni jiru ispeeshaalii TVT warra dippiloomaa yennuu irratti dippiloomaa warri baratu horsii tokko akka barateen ganama yoo sa'a dura kilaasii barate sa'a booda dhufeeti waan barate san qabatamatti arga wal cinaa obsistu jechuudha. Wal cinaa oofna jechuudha. Hayyee. Fakkeenyaaf yoo fakkeenya fudhadhe isheen tuni islaayidiidha. Hayyee. Naamunaa yoo dhiigatees wanti asirra fuudhee fuutee asirra goota. Ishee tan erga asirra goote booda daayireektii fudhatteeti maayikirooskooppii teetirra keessaa jechuudha. Asirra kaa'ama. Asirra kaa'amti. Isteejii jamti iddoon tuni asirra keessaa san booda immoo ishee tana ol fiddee as keessatti ilaaltaa paarasaayitii ilaaluu dandeessa. Akkanatti akkanan kana qabatu isa ija lamaanii nuyi. Ija lamaanii wal qixa ilaaluu danda'a jechuudha. Akkas goote ija keetti qabdee haa? Ija keetti qabdeet kuni olis ni baha gadis ni bu'a. Asiin jechuudha. Faayin adjastimentiidha. Waan laaluu qabdu sana achi fidattaa paarasaayitis ta'uu danda'a akkasuma baakteeriyaas ta'uu danda'a. As keessa ilaalteet waan dhukkubsataan san qabu deemta jechuudha. Akkas godha akkana gad deebisaa. Akka kana ilaalama jechuudha. Asoo. Maayikirooskooppiin teenya amma iswiichii waan taatee jirtuuf kuni balbiidha laayitiin asiin siif oliif. Kanaan na mul'achuuti deeree. Amma uumaa wanni sitti mul'atu hin jirtu maaliif cufamee jira jechuu waan ta'eef. Yooniif wanti ta'e akkanatti asiin kun itti ifa. Asirra waan keessa kan asiin mul'ata jechuudha. As keessaan. Daariitii jalachuutiin wal qixa laaluu qabda. Asiin mul'ata keessa. Kanaafuu namumti kana laalee ta'u wanti jedhu ijji isaa fayyaa ta'uu qabdi jechuudha. Ijji isaa fayyaa ta'uu qabdi sirriitti ilaaluu danda'u. Akka kiyyatti kaameeraan duubsite tanaa miti. Hayyee. Baga nagaan dheedhe. Akkam jirtu? Fayyaadha. Galata Rabbii jirra. Meegaa kilinika waliif heelziititti akkatti namni jalqabaa ka'ee yaalamu hunda garreeti. Mee kolleejjiin ammoo waliif heelzi saayinsii bizinees kolleejjiidha kan bira jirru. Maali akkamittiin dhaloota oomishu? Akkamittiin barsiisu? Tiyoorii akkamii kan akkasuma immoo qabatamaa wanta piraaktikaalii ilaalamuu qabu barattoonni barachuu qaban akkamitti qaruu haja'u isin biraatii baruuf dhufne egaa isinis nutti argisiisuuf qophiidha jeetii yaada. Hayyee. Galatoomadha. Hunda dursaa hunda wachuu gara kolleejjii keenyatti dhufuu keessanii baay'ee galatoomadha. Kun kolleejjii saayinsii fayyaa fi bizineesii walii fi kolleejjiin keenya dhaloota ogummaa harkaa barsiisuu fi sammuu qaruu irratti hojjechaa jira. Kanaaf immoo maal qabna maal qopheessina akkamitti barsiifna akkamitti qopheessina waan qabnuuf waan wajjin qabnu isin garsiisuuf hayyamamaadha. Hayyee isinillee hayyamamaa ta'uu keessaniif galatooma. Maqaan koo Makureedee jedhama. Kolleejjii saayinsii fayyaa fi bizineesii waliitti diinii kolleejjichaa. Diiniidha jechuudha. Kanaaf hunduma isaa nu daawwachiistu jechuudha. Hayyee taate. Meegaa wanti hundi ka'umsa qaba. Akkamitti jalqabdu kutaa kam nu daawwachiisuu dandeessu? Maal nutti argisiisuu dandeessu? Taatee amma kanan isin agarsiisu kutaa barnoota barattoota saayinsii narsii warra barataniif kutaa mana yaala isaanii mana shaakallii isaanii haala ittiin qopheessine jira san wajjin seennee isin agarsiisa. Jalqaba tiyoorii isaa eega baratanii booda gara piraktikaaliitti dhufu jechuudha. Kun amma kutaa tiyoorii eega fixanitti seenan. Itti seenanii shaakalliitti shaakalu. Kanaafuu seennee ilaallu. Hayyee. Maateriyaala guutuu qaba. Mana shaakallii barattoota warra miidiyaafirii kuni. Miidiyaafirii jechuun warra deessisan. Hayyee. Warra deessisanii barattoonni keenya yogguu deessisan
jalqaba ashaangulii irratti yookiin isa doolii irratti shaakalu mana kana keessatti yoo argitan doolii yookiin afaan biraatiin ashaangulii isheen jedhamtuni intalli ishee jenna nuti haa jalqaba yogguu daa'imti akka uumamtu baraatti gadaamessa haadhaa keessatti uumamtee akkuma baatiin dabalaa deemtu guddachaa deemte baatii 5 baatii 6 baatii 7 baatii 9 taatee sadarkaa qabu jechuudha achi kaasee amma asii jiru kun dhumarra gaafa baatii 9 geessu daa'imni dura akkanatti turte mataan akkana gaggaragaree dhalachuuf qophaa'aa taati. Karaa baatuun mataa gaddeeffate jechuudha. Ajaa'iba! Kunniin immoo meeshaa ittiin yaalanii erga dhalatteen booda immoo haati dhalate sun asitti yaalli godhamaafi kanaan neonatal care jennaan yookiin immoo daa'ima reefu dhalatte akkaataa kunuunsan beelaalee bareedda daa'imtuyyuu bareeddi dhugumayyuu akkasitti boonye immoo akkasi qabdanii shuruur jettuun kaa hayyee dhugumaan daa'ima fakkaate wanni nama dogoggorsiiti. Hayyee haati akkasii achi ciiste jechuudha. Daa'imni as ciifte kanaafis yaalli obas yaalli godhamaa fi haadha deesseefis yaalli ni godhama. Kana osoo as hin galiin dura immoo mana kana keessatti piraayiveesiidha kaaseera keenyatti keessa seenanii as keessa waatu jira manatti dhalanii haati da'umsaaf qophoostee dahaa jirtu as keessa achi keessa dhagdeessi. Tarii piraayiveesiin keenya waan dhorkuufin haati qaaqullaa jirti si hin dandeenyu. Hayyee. Yaalii jalqabaa jechuudha. Hayyee. Wantiidha isheen tuni nama hin fakkaatu godhe isheen qofa. Kaan qoflu jirti si nu argiteeti bar. Kanatti yaalli godhamaa fi basic care kan jedhaman wanta barbaachisu qoricha barbaachisu yaala barsiisuu Oh rabbi si hafiif jennaan. Hayyee. Rabbi si hafiif. Kuni kutaa barattoota warra faarmaasiiti. Okay, warra qoricha namaaf gurguran jechuudha. Hayyee. Nasi lejenne ada kepada laboratori dah. Laboratori ini marah-marah. Nasi jalan di kendiri. Doktor di dawa yo kata be. Warri farmasi mau dawa sepuluh. Oh. Meeshaalee asirra jiran kun Nama jam makasih. Gingilchaatiin beeka kaan. Gingilcha. Maal gingilchiti? Wantoota keemikaala yogguu daakanii asirratti miizanu barbaadan. Asumatti dalagama? Waan saayizii guddaa gubbaatti hambisa. Tuni baalaansiidha. Dijitaala baalaansiidha. Waan xiqqashaallee sii miizanti. Miizana ganaa kana mazzanii jedha saayinsiin. Waan ganaa mazzaniiti. Waan ganaa miizaniiti. Reagentii kanaa qopheessa. Qoricha kanaa qopheessa. Giraama 35 jechuudha. Gaafsan tanaan miizananii kanaan hojjetan. Egaa dhumuu dide barnoonni dhumu akkuma jaansanii amma mee kutaa laayibrarii ilaalla. Akkam jirta? Akkam jirtu? Nagaa? Nagaa dhabba. Eenyu siin jennu? Barsiisaa Darajjii naan jedha. Mee har'a maal qabate maal nu daawwachiisu deemu? Har'a wanni daawwannu walii Health Science Business College jira. Laayibrarii nyaata barattootaa beekumsa barattootaa qabatee jiru isinitti daawwachiisuudhaaf adeema. Mana nyaata sammuu jechuudha. Nyaata sammuu barattootaa. Hayyee taate asitti hafuun kiyya nafu waan bareedu na fakkaata. Baay'ee. Dhuguma akka ajaa'ibaa bareeda. Keessi isaatis akkumatti bareeda akkuma haalli alaa mul'atu kana keessi isaas akkasumatti bareedaadha waan mi'a bareedaa qabatee dhiyaateera. Kanaafuu asiin maal jennanii kutaa laayibrariiti. Kutaa laayibrarii kun maal qabatee jennu kitaaba soft copynis hard copynis teknoolojii yeroon ammaa irra jirtu addunyaan irra jirtu qabatee dhiyaatee jira. Kitaabota latest version jennuun takka immoo kitaabota addunyaan irra geesse guutuu marasaa fayyaanis biizinesiinis teknooloojiinis dipaartimentii hundaanuu as keessatti hammatee argama jechuudha. Akkuma hulaansaa seenaarraa eegalee akkuma dhaabni manaa dubbatutti manni keenyas keessis dubbata. Keessis dubbata jechuudha. Dubbii jira dhumte. Dubbii jira dhumtee jetteeti yeroo. Teessoon as keessa jiru kun barattoota meeqa keessummeessuu danda'a? Akka sirna barnootaatti akka sirna barnootaa warra TVT saakakkaama warri dippiloomaa baalaataa jedhutti barataa
parsantii qabu keessaa parsantii dhibbaa keessaa yeroo al takkatti parsantii 25 keessummeessuu qaba ja'a seerri. Keenya kun immoo akka mul'atutti parsantii 25 qofa osoo hin ta'in parsantii 60 al takkatti keessummeessuu danda'a. Al takkatti barattoota qabnu keessaa parsantii 60 al takkatti keessummeessuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? By the way kun kutaa library hoggaa jennu kana qofa miti. As resource kitaabaatu jira. Maddaktoota kitaabaatu jira malee iddoon barattoonni itti dubbisu ispeesii kan jedhanii ijoolleen yuunivarsiitii haasoftu suni ispeesii mataa isaa qaba kolleejjiin kun. Asii kitaaba kee fudhattee kaatalogiidhaan iddoo itti dubbistu ispeesii biraatti qaba. Bikka biraa qaba. Bikka barattoonni taa'ee itti dubbisu. Abbaan immoo as taa'ee dubbisuu barbaada. As taa'ee dubbisuu ni danda'a jechuudha. Kanatti dabalatee achirra seera tokkoon argee. Please keep silent jaa. Akkuma beekamutti kutaa library keessatti haasa'uun sochii adda addaa raawwachuun kitaaba tarsaasuun dhoowwaadha kun. As keessaa wanni jiru hard copy malee e-library kan jennu illee ni jira. E-library jechuun maal? Digital library jechuudha. Electronics library kan jennuun kitaabota hard copyidhaan asii jiran dabalataan yoo barbaade barataan gaafa as dhufu moobaayilii isaa banata natsaadha bilisa. Bilisa moobaayilii isaa baafateetuma ID isaatii fi wanti isaa gaafatti barreessu kitaaba dipaartimentii isaatiin jiru guutuu isaa fidaaf jechuudha. Achi keessaa filateeti dubbisa. Yoo mooraa kana dhufee qofa argata tajaajila sana kan waliif akkasitti qopheessee fi kanaafuu kuni kutaa mana nyaata sammuuti jechuudha. Kutaa mana sammuu nyaata barattoota keenyaati. Kan barattoota keessanii qofaan. Hatta barattoonni keenya qofti osoo hin ta'in barattoonni ijoolleen kutaa naannoo Hararitti ispeeshaalii ijoolleen juuniyer jedhamu barattu kutaa 9 irraa hanga 12 jiran as dhufanii dubbisan. Maaf kan taa'aa jechuun barattoota keenya miti isaan. Garuu kolleejii jechuun kolleejiin kun nam tokkotti miti kan dhuunfaa miti jechaa jira. Ka hawaasaati waan jenneef hawaasa keessaa tokko barattoota achi kutaa 9 fi akkana jiran. Isaaniif carraa akkasii uumne kitaaba kutaa 8 kutaa 9 kutaa 10 as keessa keenye jira. Ka kolleejii qofaaf maaliif hawaasa tajaajilaa jechuu jira waan ta'eef. Ni jira malee. Isinuu hawaasaati misa? Nutu hawaasaati. Manninis ka hawaasaati kan jiruuf akka nuuna laalatu jennee hin dhiifne. Kitaabota barbaadu fakkeenyaaf yoo kitaaba HRM dubbisuu barbaadde HRM abaluu barreessiteeti kaataaloogiin siif dhiyaata ID kee keessee kaataloogii san fuuta. Gaafa kaataloogii san fuutu kitaabni kuni bikka tam jira ka jedhu easily understand godhama hin jira jechuudha. Kanaafuu barbaadu jechuudha fakkeenyaaf yoo kitaaba kana jee amma achirra laalla hin maqaan isaa narsiingi jedha. As keessaa kitaaba isiin barbaaddu fundamental nursing ka jedhu yoo barbaadde fundamental nursing naaf jira. Lakkoofsa kanarra jira hin hime jechuudha. Kana qofa miti kompiitaraallee hin jira. Gaafa fundamental nursing jettuun roowii kanarra kolomanii kanarra jira jedhee nutti hima jechuudha. Roowii kana kolomanii kana dhaqi jedhee itti hima jechuudha. Kiiloomeetira 555 ol imalee dhufuu kiyya nan gaabbisiisne. Maaliif jennaan isan daawwadheerraa isin daawwachiiserraa beekumsan qaburratti daran dabaladheera. Kanaaf ammoo akkuma kiyyatti filannoo keessan waliif kolleejii taasifadhaa. Akkasumallee ammooti waliif kilinikatti kottaatii yaalamaan isiniin jaa kan kiiloomeetira dheeraa deemnee asitti argamne kana fakkaata gaa. Awwaa hedduurraa baradheetiin jira. Isa dabreef ammoo dhiiseen isa fuulduraatiif karoorse anarrumaan tana kolleejii saayinsii fi bizinesii waliifitti barattuu ta'e galmaa'ee fixeetiin jira. Isinitti hin badiniin isiniin jedha. Sagantaan kun bifa kanaan bareedee akka isin bira ga'uuf dadhabbiin ogeeyyii kaameeraa hoo Oliyaat Badhaasaa fi Lammii Solomoon isaaniin maqaa keessaniin guddaan galateeffadha. Sagantaan fayyaa keenya guyyaa har'aan tanaagaa kanarra xumuramee jira. Anarraan booda barattu asitti barachuuf qophii kiyya fixe carraa kana fayyadamaatii kottaa asitti galmaa ogummaadhaan guutamaa ogummaadhaan dabaalamaa itti hisheen ho'itan anaatu isiniin jedhe hamma kana deemee dhufuu kiyyatti hedduun itti gammadaanii sabboonta Ahmadiin ture yeroon barnootaa kogee jira biyyaa biyyeen teenya nagaa haasaatu horaa bulaa.